Magaalaan kun erga hundeeffamte gara waggaa 140ti. Misoomni magariisaa magaalli tokko qabdu pilaanii irratti haga qaba. Pilaanii waan hin qabneef bakki fincaan illee hin rakkisaa jiru. Namni akkuma seeraatti illee naannoo qulqullaa'aa jiraachuun isaaf mala. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootati. Qophiin keenya ammoo qophii Siimboo Finfinneeti. Qophii keenya Siimboo Finfinnee har'aatiin hojii misoomaa kooriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame pilaanii magaalattii gama fooyyessuutiin uwwisummaa magariisaa dabaluu irratti qulqullina magaalattii eegsisuu irratti bu'aa maal fidee kan jedhu qophii kanaan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha EMN Plus sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma kooriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan gaaniidha. Qophicha kan dursan Guddataa Jamaati. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የራሷ ልማቷን የምትመራበት ፕላን አላት። bulchiinsi magaalaa Finfinnee pilaanii mataa ishee ni qabdi. Garuu pilaaniin kamuu haalaan mootummaan hojiirra yoo hin oolchine uummatnis yoo hin fudhanne waraqaa qofa irratti hafa. Amma pilaaniin wal qabatee magaalaan keenya bara warraaqsaa irra jirti jechuu dandeenya. Hundeeffamuu ishee irraa kaasee karooraan sirriitti pilaaniidhaan deeggarameetii miti. Magaalaan hundeeffamtutti ishiis guddinni ishiis bara baraan wanti misoomaa ture, wanti adeemaa ture waan pilaaniin deeggaramee miti. Kanaaf pilaanii qindaa'e dhabuun immoo magaalaa tokkoof hanqina guddaadha. Seeraan pilaaniin ijaaramuu dhabuun ishee waan baay'ee miidha. Tokkoffaa bakka addunyaan geesse mul'isuu hin danda'u. Qabeenyaa harkisuu hin danda'u. Maaliif misooma otuu misoomin otuu bareedin otuu hin ta'in otuu misoomin warra dhufanii ilaalan turistii isa jennu sana harkisuu hin danda'u jechaadha. Guddina dinagdee irratti guddina hawaasummaa irratti rakkoo qabachuu. Kanaaf amma balaan abiddaa tokko ka'e dhaqanii achi baasuuf hin rakkisaa. Namni illee boqotee achi baasuun karaan dhiphaa waan ta'eef baasuu hin rakkisaa. Jireenyi namaa immoo wayitti tuutee tokkotti waan jiruuf bishaan fayyadama bishaanii irratti illee qulqullummaa eeggachuuf bishaan dhugaatii irra argachuuf nyaata adda addaa waan addaa tokko illee argachuuf maal ta'a hin rakkisaa jechuudha. Irrinni bishaan illee jiraata. Bakki bobbaatti ba'an bakki manni fincaanii ga'aa hin qabu istaandaardii waan pilaanii waan hin qabneef bakki fincaanii illee hin rakkisaa jechuudha. Kanaaf magaalaa akkamatti uumamte orgaanik siitii jedhamtee beekamtu durumaa kaatee jiru. Misoomni kooriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame uwwisa magariisummaa dabaluu fi qulqullina magaalattii eegsisuunis bu'aa olaanaa fideera. Misoomni magariisaa magaalli tokko qabdu pilaanii irratti haga qaba. Haga inni murtaa'ee beekamutu jira. At least percentiin 30 magaalli tokko green ta'uu qabdiidha. Istaandaardiin ministeera misoomaa fi bu'uuraalee misoomaa magaalaa kan baase jechuudha. Akkuma beektu magaalli Finfinnee magaalli warshaaleen adda addaa konkolaattonni kan ittiin baay'atan harri konkolaataa keessa ba'u immoo summiidha. Summiin sun directly dhala namaatiif dhukkuba adda addaatiif kan nama saaxilu faalama qilleensaa kan fidu kan jijjiirama qilleensaa addunyaatiifis kan gumaachuu ture. Yeroo ammaan kana ragaasaa waajjira kunuunsa naannoo magaalaa Finfinneetti irraa argachuu dandeessan qulqullinni qilleensaa magaalaa Finfinnee baay'ee jijjiirameera. Sababni isaa maalidha? Percentiin uwwisni magariisuu gara percentii 22 waan guddateef gaasiin summaawaa konkolaattota keessaa ba'u kun biqiltoota kanaan hin harkifama jechuudha. Kanaafuu gaheen inni qabu fayyaa ilma namaati irratti bareedina mil'annaa ijaatiifis namni iddoo gammadaa ta'e iddoo bareedaa ta'e ooluu irrattis hiikkaan inni qabu baay'ee guddaadha. Kooriidarri misooma magariisuutiif kanaan dura kan hin yaadamne ati jiraataa magaalaa Finfinnee yoo taate hin beektaa qarqara daandii yoo deemtu firii taatee hin deemtu suuqiiwwan xixiqqoo suuqiiwwan sharaa maal waan akkasii ture kan daandii Finfinnee guutee argamu. Amma garuu daandiin Finfinnee bal'ate akkuma argitu kana magariisa ta'e namnis gaafa socho'u firii ta'ee gammadee fuula ifaatiin
otoon sodaatiin otoon sikikiin akka itti deemu akka deemee bahee galuu taasiseera jechuudha. Kanaafuu misoomni kooriidara misooma magariisuutiif faayidaa guddaa gahee guddaa taphateera jechuudha. Namni naannoo akkuma seeraatti illee naannoo qulqullaa'aa jiraachuun isaaf mala. Heeraanis seeraanis eeyyamamaadha. Namoonni illee haalli isaan amma argaa jiranii itti gammadoodha. Inni guddaan qulqullina faayidaa irraa argaman keessaa jechuudha. Amma waan hin jirree fi namni illee hubannaa gaarii qaba jechuudha. Hubannaa isaa immoo kan ittiin arginu namoonni illee nama gatu nama balfaa daandiirra buusu yoo arganii yeroo itti dutan yeroo gorsan kun sirrii miti jedhanii yeroo itti barsiisantu jira. Kun maal agarsiisa? Hubannaa mataa isaa agarsiisa. Lammaffaan daandii irra sochoonu jiraataa magaalaa qofaallee ton ta'ini namoonni bakka biraarraa illee dhufanii daandii irra deddeemanii namoota warra kaan irraa barumsa yeroo argatan jira. Kun hubannaan babal'achaa deemuu isaa argisiisa jechuudha. Haala kanaanii barnoonnis yeroo adda addaa kennamu karaa adda addaanis karaa seeraanis karaa gorsaanis bakkeewwan adda addaatti hubannaan uumamaa jiru. Jiraataan hawaasaa Finfinnee kanneen magaala keessa socho'an illee hundumti balfi miidhaa akka qabuu fi bakka balfi hin jirre jiraachuun immoo gaarummaa akka qabu misooma kanarraa waan hubatee fi hubannaa gaarii ture jennee ibsuun ni danda'ama. Hawaasni keenya akkuma amma akka gaariitti jalqabe hubannaa qabu kanaanii isa kaanis gorsaa isa kaanis barsiisaa balfi miidhaa fiduu akka danda'u rakkoo akka qabaatu miidhaa fayyaa buleessa irratti illee akka fiduu danda'u hubatanii balfa bakka hin taanetti akka hin ganne isa gatullee yoo argan barsiisanii gorsanii hubannaa kennanii fi akka deeman dhaamsa guddaan qaba. Misoomichi itti fayyadama lafaa hojii ammayyeesse hanqina bu'uuraalee misoomaa kan guutedha. Manni eessatti ijaaramaa kan jedhu karaan eessa rabuu qaba, eessaa fi eessa wal qabachuu qaba, wajjin inni wal qabachuu qaba kan jedhu karaan barbaachisaadha. Sooshaal serviis kan jennu tajaajila hawaasummaa kan kennan of keessatti qabachuu qaba, bakka gabaa qabaachuu qaba, bakka daldalaa qabaachuu qaba, bakka horii tursiifamu qabaachuu qaba. Walumaa galatti gara elementii 14 of keessaa qaba. Bakki bashannanaa, bakki magariisaa, bakki itti tiyaatirii adda addaatti hojjetan waan akkasii of keessaa qaba jechuudha. Kuni nama tokkoon hojjetameti kan magaalaan tokko. Gosa barnootaa adda addaa warra siviilii adda addaa keessaa warra wayitti ba'an wayitti dhufaniiti akka koorsii isaaniitti akka fiildii isaaniitti waa'ee manneenii kan barate waa'ee manneenii, waa'ee karaa kan barate waa'ee karaa, waa'ee bashannanaa kan barate waa'ee bashannanaa, waa'ee infraastiraakcharii wajjiramu waa'ee ibsaa, waa'ee bishaanii waan akkasii warra baratan hundi isaaniitti dhufaniiti barnoota isaanii watti fidanii ፕላን ወጀቱ ጀቹ ባለፉት የኮሪደር ልማቶቻችን hojiileen misooma kooriidariin hojjetaman daandii misooma qarqara laggeenii fi irra deebiin hojii misoomsuutiin kan hojjetaman jechuudha. Bakkeewwan irra deebiin misoomsuun hojjetaman akka fakkeenyaatti yoo kaafne naannoo Piyaasaa Kaazaanchis kaasuun ni danda'ama. Misooma kooriidariitiin bu'uuraaleen daandiis hojjetamaniiru. Kanaan dura magaalaa Finfinnee keessattuu lageen irratti weerarri lafaa ni heddummaata. Misoomichi weerara lafaa hojii hir'iseedha. Pilaaniin bu'uura magaalaa tokkooti. Magaalaan pilaanii malee ijaaramte jechuun abbuma argatu haala barbaadeen haala isatti tolu. Haala mijataa miti, waan qindaa'anii miti. Haaluma itti toluun yoo kan ijaaru ta'e, bakkuma itti barbaade yoo qubatu ta'e, seera alummaatu baay'ata. Seera alummaatu baay'ata. Amma magaalaa Finfinnees kanuma sadarkaa manneenii mee ilaali. Manneen keenya waan fakkaatan ilaali. Manneen hedduun seeraan alummaadhaan laga irratti ijaaraman. Karooran qaban. Kanaafuu jiddu galeessaan wanti geggeeffamu hin jiru jechuudha. Pilaaniin hin jiru jechuun. Kuni bu'uuraalee misoomaa babal'isuu irratti gufuu guddaa ta'a. Kanaafuu magaalaan pilaanii qabne hin jirtu. Magaalaan pilaaniidhaan hin deeggaramne garuu magaalaan pilaaniidhaan hin hoogganamne seera alummaadhaan saaxilamtuudha. Sadarkaa olaanaatti seera alummaatu keessatti dagaagaa. Kuni amma magaalaa keenya ammoo kanaaf fakkeenya gaariidha. Amma isa karaa qabsiisuutu, isa seeratti deebisuutu, isa pilaanii san raawwachiisuutu sadarkaa olaanaatti raawwatamaa jira. Fakkeenya tokko sii kaasuudhaaf qarqara misooma lageenii kan jedhu bakka hundattuu magaalaa kana keessatti bitaaf mirgatti lagarraa meetira 30 keessatti manneen ijaaramuu qabanii. Balfi lagatti gad lakkifamuu qabu. Manaayis ta'ee dhaabbilee garaagaraarraas ta'ee balfi garaagaraa dhiqaan garaagaraa lagatti galuun qabuu jedhama. Kuni seera. Garuu osoma kun jiru sirriitti seera kabachiisuun waan hanqina qabuuf namni hundi laga irratti mana ijaara. Balfa sarara balfaa waan garaagaraa lagatti gadi lakkisa. Lagaan wal qunnamsiisa. Kun ammootu asiifis
naannoo Oromiyaa amma Abbaa Saamu'eel naannoo sanitti hodhattee jette bishaan faalamaadha. Isaan wanti oomishamu loon bishaan san dhugu namni dhibee garagaraatiif saaxilamee jira. Kanaafuu asiin dura naannoo kanarratti nuti seeraan alummaadhaan balfi garagaraa kan lagatti gad lakkifnu laga faala inni mootu nurrattis naannoo biraa irrattis dhiibbaa guddaa uumee jira jechuudha. Kun ammootu qorannoon garagaraa kan yuunivarsiitii Finfinneetis namoota garagaraan iskoolarii garagaraan gaggeeffaman kana mirkaneessu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan simbira gahaa jiru qophii keenya Siimboo Finfinneeti. Qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbee kana dhimmi irratti xiyyeeffatte hojii misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame Finfinneedhaaf bu'aa maal argamsiise gama qulqullina magaalattii jijjiiruutiin gama uwwisa magariisa fi akkasumas pilaanii magaalattii fooyyessuu keessatti gahee maal qaba jedhu qophii kana simbiraan geenyetiin kan jirru qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Ammas nu waliin tura. Misoomni baay'ee bal'aa fi guddaan saffisaan magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jiru kun sirriitti qindaa'ee sirriitti itti yaadamee itti karoorfamee qorannoon gaggeeffamee muuxannoon fudhatameeti jalqabumarraayyuu kan hojiitti galan. Guddinaaf jijjiirama magaalota garagaraatu addunyaa irra jira. Isaan kana keessaa hooggansa olaanaan jijjiiramoota magaalaalee garagaraa ilaalee jira. Isaan irraayis waan nuuf ta'u, waan kan keenyaan wal simu, waan aadaa keenyaaf humna keenyaan wal simu isarraa fudhatee jira. Muuxannoo kanneen fudhatee jira. Dabalataan ammoo kun maaltu hojjetamuu qaba? Bu'uuraalee misoomaa kam kamtu barbaachisa? Eessatti maal barbaachisa? Eessatti daandii barbaachisa? Eessatti bakka bashannanaa barbaachisa? Eessatti iddoon magariisaa barbaachisa? Kamtu dursuu qaba? Kamtu itti aanuu qaba? Baasiin isaa maalidha? Kan jedhu kun osoo misooma kanatti hin galin qophiin guddaan taasifamee qoratamee ilaalamee sirriitti seecamee yaadaanii miti waajjira qofa keessatti miti qaamaanis hooggansa olaanaan saayitii amma misoomaa jiran hunda tokko tokkoon irra deemee sirriitti gamaaggameeti malee kan hojiitti galame akkanumaan fiigichaan karoora malee miti. Kanaafuu milkaa'insaafis milkaa'insi saffisaan dhufe kun milkaa'insi umrii magaalaa kanaa keessatti magaalaan kun erga hundeeffamte gara waggaa 140ti. Yeroo kana keessatti osoo akkanumaan akkuma tilmaamumaan kan hojjetamu ta'ee kun hundi milkaa'u haala kanaan hin qindaa'u wanti hundumti milkaa'insi kun hundi kan dhufe qophii irratti muuxannoo fudhatame irratti waan ta'eef kanaaf namoonni yaada akkanaa kaasan akkanumaan ololuma malee qabatamaan keessa isaanii warra hin beeknedha kan kana jedhani. Raawwiin isaatu baay'ee ulfaataaf xaxama yeroo dheeraa fudhata ture osoo sirriitti itti qophaa'u sirriitti itti karoorfamu baate. Lageen utuun qofforamiin utuun qotamiin akka itti uumama isaanii qabatanii hin bareedamu. Lagni kun waa gartuu jajallataadha mitiire jajallataadha mammaramaadha kana qabateeti kan hojjetan. Bifa isaatuun gadhiisin utuu ruutii isa marasaa utuu kallattisaatu bishaan kallattisaatuun gadhiisin lageen karaa jiran qabatanii akka uumamanitti akka isaan bareedan otoo achirraan buqqa'in artifishaal utuutti hin makamin akka jiranitti bareedanii lafin akka bishaan lageen akka isaan bareedan ta'eera jechuudha. Guddinni xiinsammuudhaan guddaan sammuudha. Sammuun yoo guddate sammuun yoo waan gaarii yaadate yoo kunuunfamee guddate waan gaarii yaada boorii kalaqaa jechuudha. Pilaaniin kun yeroo hojjetamu waa lafa ga'u kana waa lafa ga'e lafatti agarru bakka giriin lagaasiisa jennu sana. Bakka ibsaa yookiin konkolaataan itti chaarjii guuttatu EV chaarjii isa jedhamu. Isaan kana ilaalee kaameraa yakkallee akka ittisuu danda'utti kan hojjetan. Pilaaniin hojjetamu bilookii dheeraa hin eeyyamu. Bilookii gaggabaabaa bakka ijaan arguu dandeessu. Inni yakka hojjetu baqatee ba'uu akka hin dandeenyetti ajaa arguu akka dandeessutti. Kanaan immoo teekinooloojiidhaan deeggaramee akka inni yakki irratu godheera jechuudha. Pilaanis kanaan hojjetama. Kun immoo bu'aa guddaa argisiisa jechuudha. Yakka irratti jechuun namni hojjetee isa hojjetetti fayyadamuu danda'a. Kana waan kana fideera. Pilaaniin sadarkaa addunyaa nama rageesse kan mul'isedha jechuudha. Kun immoo addunyaas galiin san akka dhufu godha. Namoonni dhufan akka isaatti boqotan godha. Warri biyya keessa jiraatan mataan isaanii sammuun isaanii akka inni bashannanu. Sammuu nagaa akka isaan qabaatan isaan taasisa jechuudha. Hojiin misooma koriidarii
hojii magaalaan Finfinnee magaalota idil addunyaa waliin akka dorgomtuu fi jiraattotni magaalattii jireenya fayyaalessa qabu akka gaggeeffatan kan taasisedha. Kan si dhibu kanaan dura iddoowwan hin yaadamne amma iddoon nuti jirru kun iddoo ija magaalaati. Silaa iddoo kanatti yoo fooqiin ijaarame yoo waan tokkoon ijaarame dhiyaadha namni garuu mootummaan keenya akkasii yaana dursa ummataaf kenna jechuudha. Fayyaa ummataatiif kenna. Istaandaardiin biyyoonni alaa ittiin hoogganaman qarqarrii daandii meetirii 20 bafar ta'ee magariisa ta'ee kabajamuu qabaadha. Isa immoo hojiirra oolcheera jechuudha magaalli keenya. Hojiirra ooluu isaatiin misoomni magariisu daran guddachuu danda'eera jechuudha. Damee misooma koriidarii kanaaf Finfinneen bu'aa guddaa argatteerti. Magaalli Finfinnee duraan akkuma hundumti keenyaa beeknu baay'ee jireenya fillee kan tolu miti. Wanta baay'ee wanta hanqatu jira karaa misoomatiin jechuudha. Kanneen hanqatan sani adda baanii kan amma deebi'amaa jiran. Tokkoffaan magaalittiin istaandardii akka magaalummaa akka qabaattu akka magaala guddoodha. Magaala baay'ee seenaa qabeessa taateedha garuu immoo akkaataa maqaa isheetiin akkaataa guddina isheetiin miti misoomni ishee kanaaf magaala eega taate immoo istaandardii qabachuun dirqama waan ta'eef isa qabsiisuu irratti hojii guddaadha kan hojjetame jechuudha. Magaalota kaan waliin akka dorgomtu taasisuun akka addunyaatti illee akka Afrikaatti illee yeroo ammaa kana wanti hojjetame yeroo ilaallu baay'ee wanta guddaadha kan hojjetame baay'ee dorgomaa taate baay'ee illee kan bu'aa guddaa argachaa jirru waan ta'eef jechuudha kun waan guddaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya simboo Finfinnee har'aatiin hojii misooma koriidarii fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame gama pilaanii magaalattii fooyyessuutiin uwwisa magariisummaa magaalattii guddisuu fi qulqullina magaalattii gama eeguutiin bu'aa maal buusee jechuudhaan qophii kanaan kan simbiraan geenye hooggantootni biiroolee qulqullinni magaalattii akka jijjiirame akkasumas pilaanii magaalattii fooyya'uu fi uwwisni magariisummaa akka guddateedha kan kaasan jechuudha. Egaa qophiin keenya torbee kana dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan kan simbiraan geenye qophicha CMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan ta'uudhaan kan simbiraan gaaniidha. Qophicha kan dursan Guddataa Jamaatiin ture. Mata duree birootiin torbee walitti deebinaa nama torbee nu haa taasisu.